وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الشيخ فينا محمد عبد الرحمن جزاه الله خيرا. أنا نأتي ساري كأكتم وكان لي نمر غير رجل وعتاشو أسمان ساري والبرجو والقاتل نمكينا كويا جماعة شفا سنائيتي واحد وآلتي كوفا برسيسانيكا ننهار سميمة إن شاء الله تنير بين التني أكساري كانتي نأتيرت بيروبوين البيتانية بربا إساني إيغاني فكاتوت إساني كبيرا كيسي جران كوريان كينا كوربين وبرمبين وإسان فكات وإساني مرور إساني هاكينو هاويكية خيرو إيراج ورد النيتي وانا أبوتاتي النيتي كتاباتاتي وإساني فكات وإساني مرور أكسان واسفي كتن دنداني رب إساني هاكينو كرا يروشو مرد ربي كينا كرم ويشو بربادا إساني فكات كتو مانيتا sagantaa ittaanu kaayitti sagantaa keenya kaartaa waa'ee da'awaa bichaadhaa miti isiniin jedheera waa'ee bashannanaatii fi hayyoota rabbiin nuu kenne wal qabu. Sana keessaa obboleessa keenya kan namoonni miidiyaa hawaasaa fayyadamtan beektan walaleessaa beekamaa sagalee isaallee sagalee quraanaatti kalaa. Ka quraanaatiin qixaan jechuu hin dandeenyu qulqulleessuu hin dandeenyu sanitti kalaamu obboleessa keenya anaa dhufuu وفي مهدوء وان في جرهة كوبايرتي ولو بريدا سمنا هاوتا كينا وجودة كينا شيكا كينا كبكي ياتي جرا بريس كينا شيخ عبد السلام أبا إيرا جدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. كوجمتة حواسكية قال لي حواسك الجماعة حواسك الفاتحة بقى كان الدور كانت حتى وانقال كان سجنتا كان يدور كان بقى أنا قاعد بفتنس نزل شو بقى كانت أصلاً نشرة Yosokota emilkina hundi Kenya hatokon wantibatu yolokoba wantibara hafaganu humnan kabnu yofatane jabini yotokotane humnan kabnu yofatane jabini
aduun nasrii akka ifuuf waliin taana gadaan adlii akka dhufuuf waliin taana gamtaan zulmii akka dhufuuf waliin taana yeroon gaddaas akka dhufuuf waliin taane waliin kaana akka diin keenya wal ta'u diinii kanaaf faanotana diinii keenya wal haa ta'u mu'mintoonni warri duraa isaan nan gaafa jalqaba wal bira dhaabbatu hundaan waliif jaalallaban qaamaan dachiirra jiraatu dhaloota himaan jajjaaba mul'ata gurguddaa qabu samii torbaa wal qaban inni kun gaagalee diini inni kun immoo sagaalee hoogan isaanii qulqaana gabroota mootii wallaalee waliin taanee waliin kaana akka diin keenya wal ta'u diinii kanaaf faanotana diinii keenya wal haa ta'u jiruu ofii heddoolaanne hamma diin kun wal ta'uutti ifa ibsanii dabran addunyaa kanarratti gaaf qilleensi olmi bursee bokkisee awwaara kaasu humni isaanii mootaa cimee adabni isaanii summii baasu gadaa beekaaniif jaahilli adda addatti wallaalame gaafa hirreen dhadhaadhoome dhugaan kalqee awwaalame hundee zulmii buqqisanii hagummaa diinga dhibaaban osoo isaan lubbuun jiran adliin hin cabu abadan watubaa cubbuutu cabaa waliin cabsan olaantummaa diintuu labaa waliin labsan waliin taanee waliin kaana akka diin keenya wal ta'u diinii kanaaf faanotana diin keenya wal haa ta'u waliin taanee waliin kaana akka diin keenya wal ta'u diinii kanaaf faanotana diin keenya wal haa ta'u aduwwii irratti jabaatu waliif cabsuu qooda isaanii diin ofiitiif laphee baatu homaa cabsu himmaa isaanii nutti dabarsanii dabran kan nuti baanne amaana kabajisaa osoo cabin nus galmaan geenna diin kana akka nuti qilleensi ni cufannaa fuudhaa keenya addan baanu heerrittiin bulmaata kenna jabaadhaa jabeeffannu seera kenna akkan cabnee diiniin kenna waliin eegna waliin taanee waliin kaana akka diin keenya wal ta'u diinii kanaaf faanotana diiniin keenya wal haa ta'u waliin taanee waliin kaana akka diin keenya wal ta'u diinii kanaaf faanotana diiniin keenya wal haa ta'u. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sebenarnya insya Allah proses desain dan durasi boleh buka wamara kalau boleh dia akmata yang kana nanti boleh sarai wala dari yoga dan mufadi akan sagantar ruang pembeli
gara dhiirratti qopheessirra kan garaagarummaa qaba wal jala socho'e wannan jechuu barbaade waa'ee sagantaa haadha osoo seenii duratti akka uummata islaamatti waan qabu yoo rabbiin galatoomfanne waan arganitti yoo rabbiin shakkarre waan arga rabbiin nu gala wanni argamne waa baay'ee waan sanii mara kaasuu dandu maaliif rabbiin keenya wa tasarrufu ni'matallaahi laa tuhsuha galata rabbii osoo teessanii laaqaa ooltanii fixuu dandeettanii ormatti qaban agartoonfadha jedhamtu waan bakkoollee haa dhiibu waan abbootii keenyaallee waan akaakillee keenyaallee haa dhiibnu mee yeroo ammaa ofii dhaqqabnirraa kaasa isallee gagaleessa eeggataa dhiisee kamadhaa bichaarraa haasofina waan torbaan kana keessa argame waan ummatti irraa gammanne kaasee bira dabuu barbaada sunis maal yoo jettan obboleeyyan kiyya eebba torbee kaleessa biyya teenya magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan keessatti hayyoonni keenya oromaatiin keenya faca'amaa oolan san kaasee rabbiin galatoonfachuu barbaada isinillee yaadachiisuu barbaada tarii namni marti waan kana quban qabu asii dhufee kan mukarraa dhufee jetti Oromoo sadarkaa kana gahuudhaaf laayii as hin geenne fagoo deemnee dhufne sadarkaa fagoo deemnee dhufnee as gahuu deemnu ammoo galata barbaada jechuuf waan kana kaasuu barbaade kompiitara irratti agarsiisu kana fayyadamee waan nama jette akkuma argaa jirtan kana guyyaan gaafsanii kana fakkaataa jechuudha kun akka waliigala hayyootaa fi oromaawotaati ka kana caalu ammoo ka inta arma deemnee nu hin yaadin ka rabbiin keenya ka waan dadhabne nu taasisee nu agarsiise abbaa keenya Sheekh Abdurrahmaan Aadam nama umriin isaanii waggaa 105 guyyaa gaafsanii haala kanaan arguu caalaa kan akka biyyatti waan irraa gammade hin qabu rabbiin kanaan kenne nu haa dabalu hayyoota keenya kaafillee sadarkaa qaama argine kana rabbi sunin nu haa fufsiisu jecha waan kana kaase malee mahmudha kiyyaanne ammas wanni biraa kadhiu maali obboleeyyan kiyya seenaa keenya keessatti jabaa keenya yoo inni dhufe kaase yoo inni dhufe waa'ee siidaa isaa dhaabnaaf yoo inni biraa deemee jedhe kitaaballee waa'ee maqaa isaatiin maxxanse osoo hin jirru jaalatamaa namaa baadiyyaaf magaalatti ka sagaleen isaa bakka neetwoorkiin mootummaan gahii illee gahe raayyaa abbaa mancaa ka namni kaafiraatiif islaamallee walqixa beeku doktoreetii kabajaa kennamuufi osoo hin taane seenaan isaa bakka arabaa fi ajamni jirutti dubbatamutu garaa na nyaatee na gammachiisee ana akka biyyatti baay'ee gammadee waan isan jettan beeku mee waan kana maal jettan الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نمي ربي كان عبدين تعالي قلبي فياتي هواسا بيت مجدي هكذا تقولن ربي أبوجوتي دلي أسرة توقع هوي قلت أبات شوسا أكرا يا سريت قلنا مولو دلغن بدأ بابيا يوم يمني دلغن كان بكاتا نمي كرا كبابا أنا سرير لبو بربادالي قلت ربي نتوري كان يو يادني وانا سرعه المدبلا وأبني مما كان في مما كي أكبر فتوانا ركي بسن كيست أنا جانا ورما كي نوانا ركي أما يوكاوني حاصلين كتير يوكا كاسري ومن إسلام بيسن كيست تأكل قابوا الرهاسون الرغبتون كين وانقون يورك بروي مكاي أما كان أسمان تبير دبرا كان سكرسا يساوي كتير تأذى yoo dandeettiin keenya bira gahuu dhabeef hubannaan keenya laafate malee waan rabbii keessatti wanni hin jirre hin jiru. Waan dalan kanneen qoraan hikimaa isaatiin dalan kuduraa isaatiin dalan amma haala nu keessa jiru biyya kanatti yeroo sadarkaa roqaa xumura gubbaa jirudha jiru. Biyya keenyatti ammoo yeroo sadarkaan qorraa xumura jirudha jiru. Kuni waktu yang nuti pada makam tugai wang kena notis.
kalendarii waan kana qoodi yoo jennee gaafanne addunyaan kaleessaallee warri Roomaadhaa warri hadhaa Awurooppaallee waan kana keessaa kan qabu. Kun marti diinagdee alamaatii waan eegan nama bichaadhaan qoqqoodamni namni itti qoodamu hiyyummaan jirti faallaa ishee buunan jira. Dhibeen jirti faallaa ishee fayyee jira. Deemni jira faallaa ishee gurraachina jira. Kunniin marti ni jira biitii godheetii. Gabaabsi hayyuun Islaamaa tokko waa'ee garaagarummaa jiru kanarratti biyyi biraa haateetu yooqee keenya keessatti deemee Itoophiyaa keessa akka warri hayyuun gariin jedhutti afaan 8 jiraa jedha. Lammi biyya takkaati. Afaan Sidaamaa namni dubbatu afaan Oromoo dhagahu. Namni afaan Oromoo dubbatu afaan Sidaamaa dhagahu. Kunniin marti wanni agarsiisu maalii jedhanii Sheekh Islaam Ibnul Qayyim deebii gabaabduu asirratti kennamuun isaan mirkaneessan maal jedha? وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نبي سموك ويوم تعالى ورب بكمي وتزا بيسدي وربكم ما ربي ذك أليل تجراج نما تعالى نما تلكي أنا وانت سوالي جناتي واهي هنا إلى غرنو جنة أبنا يوم ما في فيدي جنة من باب جنة إنتو ربي على ما او ايوه ما صلاه جماعه كل دين كان فلويا دارو تكلمي هو يجرنا انتو ربي علامات وجيت اسر رابرنا كبير كان كيس دواي ساله رساله خاصه بيانا كان برغان كينه مال يكبر هي اسره ربي كين يكلم الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار ربي كينهم تقليد هويه halkan ini yang boleh hasil, euro dari halkan tingkatnya huyang baca itu, euro dari huyang baca deh halkan tingkat itu, atau marga jualan deh, halkan ini yang boleh hasil sini, adunya tu nama kalendari halkan deh, saat ini dia aku huyang tu kau jadi udah, gaul tangga kau nanti, euro dari halkan dijelaskan, euro dari huyang dijelaskan, akan semua huyang yang masih dikirim dan dijelaskan dia. Harkani kuya fugisoborun walidayka keesisu mallatoo rabbii irratti akeeka isarraa ka gorfamu warra ayii qabu qofaa jedhamu quraana keessatti. Aayaa itti aantu keessatti ammoo maal jedha? وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هل كيوتين Shifting isayo ketika buyatu, yo shifting buyar wakile karbaritu, ama yo kari segala buyar karbuyati yo pesen, raku teknika turun dari segala kena orderi kalisan publikau dan dini lupul jaja, meru yang menakati sena kalesa, punya kageset orderi shifting kari buyar tadi jera lupul jawa yang lagi dari Ini kulmal ujian di kenati kita janji tu orang rapat kamu egarkan terlihat terlihat kubur nama kurang berbadu kundican bersabda aja gorsamu kami Rabbi al-Qara iktidir kunanoe buya ke serizki berbadu taksi dalam yoma yomiya dalam Rabbi nago ini orang dalam tujuh berbadu kile itu syukuri ya buya Rabbi aku awai al-Karim buya ayat dan kisah timbulkanau wahai kusura dengan kisah segala wahai orang ini wahai ane Rabbi al-Karim buya ubed orang ko ane umen nasraka yamani bolehki wali bukan orang rapi yang ammo egan wan kana merekanisile kane wali buat kana ma kanjir har bigo ka kilu merekanisile kane anama gababse ho fayida muraf ayat ini lama pura imale ayat qur'ana kawahi hamma aji kare orang di sabase bakila ho isa di male hamma aji ho iya kana dia kiamana yo daki mundi
والبنتوفته قال لي كوكسي كيس انجر خلاني كوكيس انجر نمني مدير رئيس الاتباعية عبده أكيد أبو مسكت المفتاح من جدة هو أما أسينا هندتني أبو سليمان كان أقول يا Dapat isi arti mahsyari wogga umma shantama dapat. Amma wani dunia dengan rajalannya tinjau wogga jahatan wogga terbata maciga ini dan yakin wogga lukikan. Oh asal kesa usukunya terkata ni, ususah itu kota ni. Wallahi oh asal kesa lebih dapat tu dan terpuk hijau. Ya oh asal jalan yang bebas. Amin ya. मैं बुया सन बुया ओई समूह नमा दैफिते दैफिस अकान नमा लुगावे तिंजेरू एक नुफातु ओ असल जरा बहुदंगा नबी ओ असल राहु दंगू ए नुफा जिराला ए निजे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حديث أبي هريرة كيست رضي الله عنه وأرضاه رب سر هاجالكم أجلني سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نما تربا قام قادفني من جر قادسة جمالي قام قادسة جمالي قادفني براه من جر ربي إنما تربا إساءة ديسيسا mali boleh gini lah tarik ni yang sekarang kita di sini nama terubah kerana dia sejirtamu injirtan anu nama terubah kerana dia sejirtamu injiru filah atau berjaya kerana sabat yudilluhum Allah fi dhillihi yawma la ilaha illa dhilluh buya sani buya yang kasih hamba kusani nama terubah harap bisa di sesa nama terubah sentiasa Rabbi Muhammad. Amin ya Rabbi Allah. Nama terbang kesa Rabbi Muhammad. Amin Allah. Nama terbang kana gagabat se isinilaka. Toko Imam Adil. Imam Adil aja. Imam ni kuni ada masalah tu. Nabi Yahud. Imam aja tu nama bi sambul tu bi wadi dokter sana aja begitu Imam Adil aja Imam Adil kalau dia tinjau Imam Hadalah mutma biya hadu aganda hadu hana mana masih irat tidak hadu yo ini Adil kalau dia tinjau buya kiamat di sana disesa Nunggu imam abar, mati nanti ikat jadi imam. Nanti mati abar, mati saya besok ada di dalam buku. Gaya orang ini di dalam, gaya besok ada di dalam buku. Apa gaya disebutnya kiamat sekarang gaya tinggal di jauh. Karena pada syabun nasyafi ibadatillah, darga desa. Harap di desa timudane pinjaya. Daga desa harap di desa timudane bukan ini. Namanya jurul itu daga desa mana? Daga desa harap di desa timudane pinjaya. Sila daga desa harap di desa timudane nunggu. Hawa harap di karam timudane. Hasib bajala hamma rumadi tidak ada untuk demo. Ka nama rumadi untuk demo. Ini syafii bukan. Syafii bukan ini. Syafii nasyafi ibadatillah. Darga desa. Arab di desa di bukan kajian kumpuli. Kami ini. Jangan sekarang di desa menjadi muatan. Amin ya Rabbi Allah. Amin jadi muatan. Amin amin. Jangan desa dunia apa ini begini. Amin amin. Dunia isa. Wan asim ini
ملك اللي يقلت من جنة سلا مرافسنا هذا هو برو ألفين كنا وني براوان سيكس وغيره وين تواتي في وين كافماتي في وين بورمالي تجيبيا وين مرافقاتي في وما بتبقاتي هنا أنا أمروا أسكفني وأنا ربي أجيفني دعوة أجيفتكم قلوة قدارة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبري الإسلام نعمة وفي الرقم harap kita sekali tinggal usukan bin kenale gogo bin sakabate usukan kami nile luke segirate Islamumma kare sab bin kenne tinggal sari asar bi imana kale saluke sasene tinggal suni fude asbuhidu bana alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين ammo asmaf namni kademe namni usunamman sirban to kurfe tinjere eto garita anargawu awamani hafu miti kamman tagahelle kaskufe miti kamman mala julle bakke bajun timikan ajaiba هذا واي ركينا بيجنا وكا غربنا يكيد سوتشين جل كمان جريرا نبوا أرين جرّي كمان كايرو أبو إبلو كنيوان كبسو بنارامي إبلو واي كبسو سيربارامي usmajeru namni hundi sirba hafadhe sirbi akka jiru waay keenya keessa ol buute imaju hamma sadarkaa halaalaatitti namni sheekaa bagarin ka qalbii isaa godhatee bar sirbi waan keenya dubbataa sirbi kuni waa'ee qabsoo irraa dubbataa hammalee dubbataa qalbii keenya dhuguu irraa ka'eetiin jedhe yaa rabbi qalbii keenya biliis آمين يا رب العالمين. iya sirisa gara-gara kan harkat kebataan ini dah ya dia apa ini dia bukan ini آمين اللهم. iya karena kita dalam pakaian ini hadis atau profesi Rasul Rabbi alaihi salatu wassalam hadis ini karena hukum mauquf jadi karena hukum marfu'a itu sudah mauquf hadis ini ibni jahannam ta'ammadu badan tuni وقف مدوكو بوبيفامته كأمنوتي persenti terbaga mengirahat kalau dunia karena referensi bayaran apa tu ni waqaf mदोको bobefamte di mana eka si waqaf मदोको le bobefamte adika eka si amale waqaf mदोको bobefamte gurrati tade akamu fa inna sauda umudlima dukana gurracho tule bi aman tigana wari rabbi sadidati min jede sensi sultaat min jiru ibida gurrati ya rabbi jahannam musayyisin آمين يا رب يا الله. ya rabbi jahannam ya rabbi musayyisin آمين يا رب. o jahannam jala ya rabbi nubas آمين. o jahannam tuni jahannam insan numiti gana dirre mabshait arun samu keenna digati karofte hamma ile ko samu de nabila gete achi radai kinu raya hai tinge dai achi yau dachi jala wanti ile torbana ma gadile achi bondebe na pakala jaga dibute gae
nama gaarii haga afaan isaa isa haguugee hin jedhe akka dalagaa isaatiin akka badii inni dalagee hin jedhe akkuma amma Sheekh Hasan obboleessi keenya nuyi nu yaadan kanatti waa'ee yeroo bonaadannaa kana mee biyya amma keessa jiru kana rabbiin biyya maraa garaagaraa uumee jira. Biyya garii gaara keessatti uumee, biyya garii muka keessatti uumee,